abdii waan kana harka keessaa qabaachuu duuba nama kana gonni abbaa keessa giruu bifa jaanii jala siqeetiin wanni dheengidda abdiitti mana dhaqeef wannummaan fedsuun haadhoftu yoo inni itti mana dhaqeef waa malee bishaan maaltu goosennaan waan keessa giraatti jaan maaliif irra akkadaniis waan abdii keessa giraasaniif irra akkad tamam dhugaasin tuna rakkisi maaliif bishaan waan keessa giruu goosaa yaani bire anis dhugaasanii barbaada yoo dhugaan dhufte bari silaa dhugaan dhufuu baatte nuti walitti naraaramnu bar dhugaan nama qubsiti immoo abbaa federaawu saniifin sagalee san jechuudha gaafaan abdii bira dhaqee abdii wajjin nagee buusee sagalee san abdii dhageessu sagaleen tama sarati tana naasir beeka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ammas walid deebinee jira daawwattoota keenya qaalii gaarii amma immoo maaliin dhuftan yoo jettanii iccitii jabduun isin dhufe iccitii jabduu isin guutuun eegaa jirtan waan isin jalqabarraa hanga har'aatti waan nu baxaabbataa ture waan laaqama dila kana hunda fidee amma immoo ifa baatee jirti eenyu namni sun eenyu akkamitti argame jechuun keessee nafuu san dubbii keessatti deemna saniifuu salaamata gaafadhaati hara dubbii keenyaatti haada biroon isin jaa. Salaamata gaafadhu. Hojii amsoolaa kan sirraa haasoo kan oolu amsoolummaan kun qabban illee dhaa maas hin godhu. Laalaa dhiisee osoo ila kana illee deddeebadhu. Deddeebadhu. Inshallah. Deddeebadhu. Suuta deddeebadhu. Kanatti koo kan aannan dhukkoo malee. Yalla hayyaa. Fayyaan qaba. Alhamdulillah deddeebiin dhufeerraayyuu. Akkas jedhee fus bara. Waa hunda gaafadhu. Si tura salaamtaan gaafadhu salaamtaa uummata gaafadhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya. Reedachaa sarara waan inni jechaa jiru iccitii jabduutu jira naan jedhe iccitii sadii mootu. Viidiyoon duraa isin dheernaan isin irraa gabaabse. Isarraa ta'u. San kan waliin dhageenyu ta'a jechuudha isinummaan amma yoo carraa naa kennitan ittiin fufa jechuudha. Salaamata illee gaafattan nuti keessa hundi gaati. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hundi keessanuu warroonni nu hordofaa jirtan hundi keessanuu addunyaa gara jirtan hundi nageenyi koo isin bira haadha qabu isiniin jecha mee itti fufi. Suni jalqaba irratti eenyu jettanii waraqaa irratti katabaa isin deemu akkanuma seef godhatan daawwattoota keenya. Bakka nu katabadhaanis ni kataba namni kun eenyu anaa fi abdiin bakki itti irra guddaa bakkaan itti irra guddaa abdii amanee bakka sanii jechuudha. Tamaam namni tokkolleen lakkoofsaan ani hin beekneen abdiin gara WhatsAppiitiin sagalee wayina irratti ergee ture. Lakkoofsaaraan sagalee namni abdii irratti qaban jechuudha. Sagalee san dhageeffadhee sagalee sanii narratti ergu malee lakkoofsaan isin beeku. Lakkoofsaan gisee irratti dawwaluu hin dalagu. Maali sagalee? Akkasittiin jechuudha. Waan kana yeroo hedduun ittiin dhukkubsachaa ture. Iccitii kana eenyumarraa hin baraa waan jaamu gartee miti. Abdii waan kana harka keessaa qabaachuu duuba nama kana gonni abbaa keessa giruu bifa jaanii jala siqeetiin wanni dheengidda abdiitti mana dhaqeef wannummaan fedsuun haadhoftu yoo inni itti mana dhaqeef waa malee bishaan maaltu goosennaan waan keessa giraatti jaan maaliif irra akkadaniis waan abdii keessa giraasaniif irra akkad tamam dhugaasin tuna rakkisi maaliif bishaan waan keessa giruu goosaa yaani bire anis dhugaasanii barbaada yoo dhugaan dhufte bari silaa dhugaan dhufuu baatte nuti walitti naraaramnu bar dhugaan nama qubsiti immoo abbaa federaawu saniifin sagalee san jechuudha gaafaan abdii bira dhaqee abdii wajjin nagee buusee sagalee san abdii dhageessu sagaleen tama sarati tamam eeysa akka galtu eenyu wajjin hidhata akka galtu san dhibbaan dhibbatti gara fuulduraatti waan irratti deemu ta'a. Sagaleen kun ammoo maaliif akka irraa abdii irratti argame? San qofaa miti biraallee ni jirti. Doorsisa lammaffaadhaa abdii irratti haaste jechuudha. Tamam eeganaa fi abdii waliif fayyinee agarraani kan abdii fi dachaas waliif fayyan dubbiin tun naqabuun ooltu waan jaamu isii keessa dhufnaan abdii irra sagalee qabdi. Gaafa sagaleen sun irratti ergamtu an sagalee san hin beekne eenyu akka irratti ergees hin beeku. Tamam amma immoo sagalee san abdii irratti ergamtee akka masara taates dhibbaan dhibbatti irra dhaqqabnee jira. Abdiillee akkasumatti itti dhaabbatte jechuudha. Wanti kun gara fuulduraatti abdiin illee gartee miti yoo gartee miti haraara ati dachaasii fi ibsaa wajjin kan goote yoo taate karaan kee karaa ibsaa akka taate hubadhuu waan biraati miti. Qaamana duuba jiru hin beektu waan taateef karaan kee karaa ibsaati. Anammoo yeroo hundaa yaadu kursii karaatiin deemaa bishaan amma bishaan kana guyyaa kanaan bitadhee as kaadhee biraa qote jechuudha galgala kana. Yoo rabbi waan nama hin godhin eenyumtuu waa nama godhuu hin danda'u. Dhugaa jirtu atuu dubbattee jirta. Amman tana irra guddina jechuudha erga dhimma kanatti illee asumallee mujirummaa maalii kanneenitti jechuudha
Kana jaaladha osoo hin taane dirqameeti. beekan isaan Hundi keessanuu ni beektan jechuudha. Garuu immoo osoo kana ta'uu jechuudha waan hordofaa jirutu jira jechuudha. An jechuudha. Maaliif ijji fagootti ilaaltee hin agarre tammuutaan of keessaa baasanii jette Oromoon. Tokkoffaa uffadhu. Kanaaf mucayyoon Masarat jedhamtu tuni kan gocha kana hunda namoota hedduu dhimma walirraa qabannetti miti. Namoota kana hunda yaa'ii kanaan as nu geette mucayyoon Masarat jedhan san jechuudha. Kana immoo anilleen ijaan isii argee ture. Akkamitti argite hoggaa akka jettan taate waamicha nuuf gootee jennaan ani osoo waan tokko asirra tokko qofa dhuge achirraa immoo iccitii hedduu isirraa bare jechuudha. Akkaataa waan kun dalagame. Kanaaf iccitiin sun maali? Deebi'ee immoo eegaa wanti kun as dhufee jedhee ani viidiyoo tokko dalagee ture jechuudha waa'ee ibsaatirraa. Zoorsisa adda addaatiin sagalee keette sagalee sun immoo baay'ee hoggaa dhagaani waan nama rifachiisu jechuudha. Sagaleen sun ni jira. Ammatti hin baasu uf duratti ni baasa jechuudha. Tamam sagaleen kun jiraatu dhibbatti jira. Kanaaf sagaleen sun waan xiqqoo hedduu nama rifachiisu jechuudha. Maaliif yoo ibsaa wajjin siif dachaas walii galtanii jirtanii duraan shakkii guddaa qabdi. Yoo ibsaa wajjin kaawwanna jettu taate karaan kan kee ibsaa miti ibsaan daranitti waan ansirratti raawwadhu jettee turte. Kanaa miti lakkoofsa hin beekamne jechuudha. Halkanii guyyaa namoonni hedduun bilbila jechuudha gochi kun uumame. Maaliif ani sodaa saniitti illee hin qabu jechuudha. Lubbuun jaraan gadi hin baatu gubbaan ol baati. Kanaaf erguddina maal sodaadhe dafee jechuudha. Dachaasi wajjin haasofnee kaameraa duubatti dafnee ibsaa dhaqabuu qabna. Ani kakiyyaa wanti isin fiddu tokko hin jiru. Itti deemna ilmi namaa fakkeenyaaf yoo rabbi nama miidhe malee namni nama miidhuu hin danda'u. Kanaaf ilmi namaa dhukkubsatee du'a malee sodaatee. Dhukkubsatee du'a malee sodaatee hin du'u. Kanaaf dhaadoon hedduutu jira. Kanaaf waan uf dura dhufuuf jechuudha. Amma tana viidiyoo kana yoo arganii jedhan hedduu gubatan jechuudha. Ejjennoo isa lammaffaa itti fufan jechuudha isaan jechuudha. Ani akkuma iccitii hedduu qaba. Kanaaf iccitiin sun maali? Yoo akka tasaa nammiite malee takkaasi miite malee wanti isin fiddu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf miidhaan sodaatiin kanaaf of eeggannoo ammaallee wanti of eeggannoo guddaa jabeessuu qabna jechuudha. Waan uf duratti dhufuuf qophiidha jechuudha gara hundatti jechuudha. Isiisan immoo anammallee waan tokko waadaa garuu isiisan qabnee tamaam waan kanarraa akka isin dhaabbattu ni goona jechuudha. Isa immoo jechuudha. Karaa lafa jalaatiin waa hedduu jechuudha. Namoota hin beekamneen ani dubbachuuf immoo soba namoonni hedduu soba se'a jechuudha. Karaa hin beekamneen namoota hin beekamneen namoota hiriyaa isaatii fi namoota hedduu waan adda addaa ergitee jechuudha yoo dhaga'u jechuudha. Kun immoo ibsaan angaafa ibsaan na biraa bahu marametti bahee jechuudha. Nuun abbaan haa dubbatu. Garuu immoo hagas as dhibeen itti deebite maali yoggaa jennu kun ifa gala jechuudha. Mucayyoon namoota jijjiirtee oofaa jirtu jechuudha amman tana. Namoonni isii dubarra hiriiraa jiru namoota dila jechuudha. Kanaaf asirratti atilleen dhiira taatee anis dhiira ta'ee ibsaanis inshaallah ibsallee jechuudha. Ni wal'aanna. Fakkeenyaaf yoo ka sheekallee barbaachisu sheeka sanillee itti waamnee waan jiru guutuu qophiidha jechuudha. Atis yaada qabdu waan gaarii kaasite asirratti immoo. Ana amma akkuma wallaala qiyyaatii fi akkuma sodaa xiyyaatti waan takka ta'een dubbadduun qabu. Yaa waan kun yeroo iddoo onneen qabu onneen naqa ishee duute waan taateef humniti xiyyaas eessi giftoo itti arrabuman irra nagalte daawwatta keenya. Turte eeguu humniti afaan irra nagalte inumaa humniti afaan irraa kana malee harkaatuun fayyadu dhiisteewu. Asirratti wanta waan akkanaa hojjechuu irratti tanaaf sodaan qaban yoom iyyuu taanaan akkumaan duraa waadaa isinii galee an tokkicha abbaan maatii faan akkanatti maaliif namni maatii guddifatu waa hedduu isa fayyisa waan ta'eef abbaan maatii faan akkana maatii keessaa gisee xiqqoo mataan dhukkubee siraa kise malee namni tokko humna takkaa miti nama tokko ammaas bakka feete feetu har'a malee jirrata garuu namni maatii qabu har'a guyyaa takkatti darsa kana guurratee ilmaan kana ni rakkasa saniif wantoota abdiin kee kana guututti waan abdiirraa dhageessan kana guututti hojiitti hudhaafan ammoo takkaffaa irratti waadaan isinii gala hindii gummaas waliin. Aywa sodaa takkaan maletti shakkii takkaan maletti
mee namtitti masaratti ja'amtu tana arguudhaaf qophiidha. Wanta kaanis yaada kis daawwattoota keenya. Yoo arkitanii jiraattan guutaa qacaraa naa kannaa. Jirana mee boona naasfisa boona. Daabbii guutaa qabsaa meetaa guutaa kanaan nafta kis daawwattoota keenya isin ni beektan. Isin beekuu hin dandeessan garuu. Isin illee beekuu hin dandeessan. Daawwattoonni keenya garuu ni beeka. Yaadattanii muciyyoo gaafa kaan Abdallatti siirii daleessisti. Abdallaa jaarsaliinaatti muciyyoo siirii itti daleessiste beektanii warri beektan eenyu beekna jaa koomantii jedha naa ka'a. Muciyyoon sun sheekh warri viidiyoo san sirriitti hordoftanii hiccitii kana guutuu quba qabdan jechuudha. Anis hiccitii kana guutuutti quba qaba. Nu wal beeka isaanillee waan kana gaafa san muciyyoo san arganii jira waan ta'eef maaliif ni beekan Abdallaa fi jaarsaliinaadhaas waa hundi waliin beekna. Walaakin ammoo muciyyoo san isaa hin argine. Muciyyoon sun akkaataan itti muciyyoon sun mana sanii baddee dhabamtee'u ni beektan. Tamam. Sababaa sanarratti illee namoonni hedduun shakkamanii waan kanarratti jechuudha. Waldhabbiin hedduun kaatee turte. Saniif wanta kana gizeen jara akki deemee ilaalu deemtee achii wal qabatti daawwattoota keenya. Kana shakkina irraan godhina. Hiccitii isaan hin beekne immoo antaniin beekuun qaba waan ta'eef sanammoo asirratti hin dubbadhu. Maaliif sooshaal miidiyaa hundaa fayyadamu. Ol baasee asirratti bakka godhee namnummaan silaa wanni nan barbaachisu sun hundi badde maali faayidaan tiyya. Saniifuu isin naa quba qabaadhaadha. Warri waan san quba qabdan ni beeknaa muciyyoo san jaa koomantii naa kaa. Itti uffadhu ati. Haasoi. Qoy ani kan hin jedhu. Yaa kii maaluma ruknu. Sumata kan taasoo fayyada. Kan hin jedhu. Micoon tu maaluma irraa barbaade. Ammee mal'is badii mataan namni nu ichaa jiraate. Sin deebine. Deemee bas na dhukkuba ta'e. Kabadee jedhu. Mee amma jechaas yaada baasiti achi booddatti deebina. Silaan kasi jedhu ani kan jedhu jaran maaluma feetii micoon tunarraa ammallee. Ciyoon nama jijjiiranii sagaleen taane nama erguun mee amma inni fakkeenyaaf garee isii ture yaa ta'u garee isii turte. Gareessi turte kaayee kan dhugumaan siin jaafu dhugaan na dhoyti oo irra galli qimsu bishaaniin. Laa kanuma liqimsaa. Kanaas galli qimsu dhugaan na dhoyti gareessi turte jaalattes jibbite gareessi turte alhamdulillah baga rabbi galaasi biti boo. Khayri oo bora indidin. Keessa kiyya beekamaa. Keessa kee beektaami. Garuu eenyutu na beekuu hin danda'u jechuudha. Akkasiimi baga rabbi si bite kaa'u. Aamin jechuun na fidu baga rabbi na fidi. Ayyuu aamin jedhaatu miti daamiti. Rabbi saa fayyisatu illee. Dhugama saritti waa Ani finne wannan jechu jiru. Haa ati bishaan dhugee yeroo inni adeemsa. Tamam dhisi. Gaddu gama bishaan. Bishaan hin dhugaatii. Bishaan duraan mana kee jedhamu. Anumaan reefu fidee isaa. Anaaf beekaa. Miimati. Maaluma feetii takka isin gaafadha. Takka. Lammaffaa. Maaliif barbaachise? Maqaa kiyyan nama olii gadi ijoorsiisuun. Waan barbaachisee bana akka nama tokkotti amma jira finima gabaabsee. Maa bosona keessa fiidee nama jijjiirtee nama wanni gootu maaluma feetii wama feetu sanuma gaafadha. Waan sana jechuun dhugaa rabbi dubbachuuf hedduu irraa qoradhe hedduu tokko jechuudha. Wanni tokko jira mee waan isin. Kanaaf ani amman tanaa qorannoo isin achirraa qoradhe sanii asirratti himuun barbaanne yeroo biraa immoo dhibbatti hima jechuudha. Amman tana immoo wanta na barbaachisu maali? Dhugaan teenaa. Wanti tokko jechuu barbaade. Masarat isii qofaam jechuudha. Dhalaalleen namoota hedduu ka waan kana tarkaanfachiisaa jiru. Dalagaa godhatanii jiru na fakkaata. Dhiirtillee namoota hedduu ka tarkaanfachiisaa jiru jechuudha. Laal uffata waan takkatan isin beekuu qabdanii beekanii wantummaan feete hundinuu egaa wanti feete jabaa feete duuba dhalaan akka jirtu beekaa. Aywa wanni kun guutuun kan ta'amu yoo dhalaan duuba jiraachuu baate hujummaan takka deemtee galma akkan geenye daawwattoonni kiyya beekaa. Hojiin gaariinis dhalumaan galma geessi. Hojiin badduun illee kan ittiin galma geessu yoo dhalaan duuba hin jiraanne yoo dhalaan deemtee dhuftee si fakkeessu baatte dhalaan kallattii feeteen dhuftee egaa baaba biraas dura qabdee hojiin taane keessa si galchuu hin deessibsa. Ani kakana ibsaan dhorgammaaf. Ibsaan kan dubbanne nuyi. Anama qoqotetti itti seenee jira jechuudha. Iccitii kan dubbadhe takka beena kana iccitii gurguddi. Dubbuu kiyyarra dhaabbadhe kana dalaguudha jechuudha. Akkasitti. Maal ga'anii tuubani. Ibsaan immoo ammaaf immoo xiqqoo dhaabuu qabu jechuudha. Ani ibsa. Itti deebiname. Dhaabuu qabnaaf ga'eetu. Karaa hin jedhame fakkeenyaaf mee osoo kiyya amman waliin morminu. Maaliif dhimmi fakkeenyaaf wanta hin calisiin jedhuuf in dubbatta gaafa dubbattu tokko jira. Amma ibsa amma laal wanta kan sin jira. Asumaan immoo kana hangana wanni hangana si dubbisee ni beektaa ibsa. Wanni hangana
hanga kana si tuqeef eegadu laal aaqila cinaa qabaniif jaan gowwaa aaqila cinaa qabanii itti himanii gowwaa immoo cinaachi diranii itti himanii jaan akkaan cinaachi duruun barbaadini wanni kun iccitiidha baasee dubbachuun barbaadu ammoo iccitii natti maan jenne iccitii kalas dubbatu natti himtee eeywa waan hundi ni jira tawaayee dhimma tanaadillee akkumaan gartee taan kaameraa dubbasitti himetti irra guddaa an kana sirraa fuudha narraa dhaabibsa waalaikum salaam السلام عليكم وعلينا وعليكم السلام صلى النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ايوه اكسنا تسقبا ونجيتو بربادي ودو الجنة برتين فوفني انا نكواي روان دير بينا مناكي مالينا تمام ما نابدو سنجيفو ما نلبي خناف يجو خناف تون اتديبنا ايوه خانا ونين نابدو سنجيف جنك برتانيسي اكلا ما تقوتي مناكي ما تسبربايكزا هنجاتي فايدة قولوا تكتي rakkoolee takkallee hundaa'u takkallee hin babbannu akkuma jirtutti cuqqaallaa haa teessu waan nagaa ilaa itti argin cuqqaallee jirra mana warraa baluu baluu bullee malee afaan lama isin ta'in ijaanii asumatti wanti jechuu barbaade waan asitti dhaamadhu jira hundi keessanuu warroonni addunyaa kanarra jirtan warroonni viidiyoo gochan kanarratti tokkoffaa warroonni na arrabsitan laafach warroonni na arrabsitan hedduu isin galateeffadha jechuudha. Maaliif haan badii kanarraa deebi'uufi malee badii tokko narraa qabatanii miti. Dhimma tokko narraa qabatanii hedduu isin galateeffadha jechuudha. Dhugumaan warroonni gara keessatti dhuftanii na gorsitanis illee hedduu isin galateeffadha jechuudha. Akkasi nagaan nu tura. Hundi keessanuu jechuudha. Asumaan immoo dhiifama onni marraan dhiifama naaf godha isin dhiifama isin gaafadha asumaan hundi keessanuu jechuudha.